namni badii qabu nama isii biyya kana fidee watara keessa akka deemtu ayyameef isii tana jalqabuma gaafa biyyarraa fidan kontraata fiduu malan mana madaamiitiin jechuudha. Akka ala keessan baane akka waggaa lamaa isii dalagattee ala keessa yoo baatillee baatu afaan arabaa barattee hojii barattee jalqabuma kontraata fiduu balleessanii haya eega dhufteeyyuu kontraata galchuu balleessanii qaama itti dalaguu kanan balleessitan. Ani ilmoo dhalaati boru intala argachuu danda'a intalli tiyya waan taatuun beeku ittiin faradu namni rakkata biyya kana keessatti yaa wanni isiituun isinii deddeebite garuu osoo gargaartanii nattola amma ala keessa jira eega jettee osoo fala buustanii fi nattola itti faradu illee barbaadu namni waan ta'uun beeku boru waan ta'eef naan gargaaruu dadhabneetii miti formaata godhuu fi dadhabneetii miti hanga isiin dhugaa jiru nutti himtutti formaanni tokko isii isiin bira hin jiru kana formaanni isii gara biyyaa galuudha. Ila maal si fakkaate ni beektaa sanyi namni osoo ulfaa'ellee osoo waan fedhellee ta'e asirra nama ganaarra ulfaa'eeraan jechuun dhalaa biratti nooriidha. Osoo waan feeteeyyuu taate an ulfaa'eeraan jechuun qabdu. Waakachuu qabdi malee akkuma aadaatitti illee. Dumaashii teenya gisee amma laali caala waa takkaa jira beektanii isuma dhugaa isiniimu mucattii tun jechuun raada eegee dhiigaati. Akkamitti yoo kanaan jettan taate gaafa kaan ajjeesaa jiranii qabaa nagadhii isaatti qabaa jettee gaafa kaan akkanumatti jaalibsaa maammee dabbaal murtii guutuu jettanii dawwaltanii itti naamtanii cootu gaafa sana chigabbaate. Gaafa chigabbaate maal goote? Deemii hojii kontraata galee hin hojjedhu mana madaamii ni galchan hin baate hin barbaadu jettee. Maal barbaaddi isin ala keessa kas beexaluu barbaaddi. Gaafa kaan dheeyxee fatiyaa tanafaa bira garlaan gabbaatee akka nama gartee ummanni harargee kun yoo uummata arsii kan hin jaalanne ta'e tokkotti arsiiti jedhiifama maaree kiyya akkasii gaafsan hin ta'u gore maal jettee zarraaf qabaan akka lakkisaa turte malee laalaa ture jala teenye. Okay? Deemtee amma deengalee fun kanee miti guyyaa sadiin dura jechuudha. Arafaat akkana ulfooftee jirtii naan jedhan. Loka fi ajooftu abbaa walitti qabataa jedhee deemaa michiyyoo tana fuudhaa mana akamaa keessaa laalchisaadhaa jedhan jechuudha. Abbaan atti masa maqaan dha'u. Okay? Ayyoo birrii ta'ellee isin gargaara rakkoo hin jiru. Sigalee amma afaaniin qaba jettee afaan lafee qabdee jechuudha as miidiyaa kana teessee ani qaama kiyyaa beekaa fatee akkana taate maaliif baarra deemtee teessii? Okay? Fakkeessituu macarrashaati intalli kun. Fakkeessituu isin hin beektan malee jechuudha. Ani qaamaan bira deemee gaafa ishee rakkattu sun tigadhus arkee jira. Nama guyyaa takka osoo ni taataa fi biliyoonera taatee jazaa guyyaa takka isin himne damchootu. Okay? So kanaaf qushaashaa maal goota qushaashattaan. Yoo ati qushaashaaf deemtee harkatumti deebitee qushaashis goote jechuudha. Amma gaafa isin deemtanii harkatumtaniif san durumayyuu isin qushaash durtee deemtanii harka tumtanii fi amma deebitee qushaashaa isin goote jechuudha talli kun. Ammallee akka ulfooftetti yoo feete haadeettu yoo tariiti agartee firraa baafti isaa kanaaf qaama keeyanaaf beekam naam jetti. Isin kaaddee miti jettee osoo an sagalee saniif waa hunda if biraa qabaachuu baadha isin kaaddee turte jechuudha. Akka isin itti booyaa turtee masaa turte natti erganii turan. Ambayyaan marrayyaan hundina bira jira barka isin gurbaa waliin haasaa isin bira jira osoo isin kaaddee. Koi baalagee kanaatiin baalagee kutaa keessanis ta'e intala haadha keessanii baafisanii yoo taate'u baalagee kanaatiin baalagee janiin malee maarree keenya akkasii rakkattee minaan janii biran dhaabbatan. Bakka barbaadde haa taatu feetu argite feetu bakka feete ta'e intala abbaa kiyyaa maan taane baalageedhaan baalagee jaanaan isin galee bira dhaabbatuun hin jiru jechuudha. Galatoom. Yoo barbaadde dhagee amma miciyyoon tun deemtee michiyyoo dheengadda isiidhaa iqaamaa hojjetesan wallaahi harraan tana salaa deemtee isin bilooktee annin shallama maaliif jennaan arra deengadda ulfaa jettee deemtee kiniina fitti guurtee omchootu nabsee asii waa taate itti gaafatamni intala sanidha. Kafillisi dirqama gaafatamaa jechuudha. Tana sheexaana sharmuuxaa jechuudha. Baalagee. Isin galee adaba godhaa adaba jaalaan. Waa'ee isiitiifillee arra booda isinii miidiyaa irraa dubbatu isin arginu. Qushaasha. Toomi bayaan keenya ulfaadhu anamma asirra waniin jechuu barbaadu. Lubbuyyeen teenya koo Arafaat galatoomtu ammallee baararraan jira jetti. Yaani guyyaa sadii moofur ijaa gurratti godhaa jiraachuun dhabdu baararra dhayxee amma ilmoon yoggaa ulfooyte ijaa gurratti kunis Ijoollee qusaddaa namni gaahee ulee gurguratin ati sultan halaas geeti. Nee jarraa sana umali tana umali. Assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Guys, akkam nagaa? Nagaa fayyaa. Alhamdulillah. Mucattii tana dhihuma tanaan dhagee waa'ee dhimma isii. Naa wallahi ni ulfaata beektaa namni obboleettii hin qabne ilmoo qaba. Namni ilmoo hin qabne haadha qaba. Intalti dubartiin takka baay'ee ulfaata waan inni sirraa dhagee ulfaa'uuf minaamna kana jechuudha. Mee akka dubartii takkatti michiyoon tuni firiisa. No, akka yoo dubbiin tun dhugaa taatee isiin ulfaaftee jiraattee jechuun ammaan tana bahararra jiraattus bika feete jiraattus hanga dandeessan gargaartanii san booda immoo sila akka hiyyattii jechuun waan akka gajjattee akka hojjettu yoo goosistan das najaa maaliifi amma dura gaafa isiin rakkadhe jettee isinitti dhufte gargaartan ammas namni takka gargaarsa barannaan bakka jechuu isini galee amma dura wallahi ilaali usni mulkhair namni ko birriidhaa miti intala tana gargaara jees gubbatti qasam bille ganaa liiviin kiyya guyyaa guutuu nama san gaddeebisee arrabsu waata inuma arraba beeku miti irratti hin baran nama san baay'ee way dhugaa no namni takka gargaarsa barannaan bakka san booda sooshaal miidiyaa kanarra waan takkichaa dhufuufi gargaarsuma fi gargaarsa okay tasanii baratte ammaan tana garuu ammaan tana already waan tahee waan already tahee jiru waan tahee jecha ammaan tana yoo dhugumaan ulfooftee jiraatte yaa bikka adda deeman hin jiran jechuun bikka namni adda deemu hin jiru saniifuu bahara afuun jira jettee dubbattee jirtiimi namni achirraa isii kaasuu danda'u yoo jiraate yaa akka kaastan. Okay, Sabboota immoo namni ishiin ID isii irratti hojjette akka hiyyatti namni ciisaa sun jiru umur khayri dhagaye namni michiyoota na ciisaa sun jiru qiyaamattuu achi gubbatti baharatti maan darbine bahara sanitti fuudhanii maan darbine rabbii isa ba'alla intala shamaraati isa sanboota garuu yoo barbaadan namnummaan isni caala namni isii ID hojjeteef san yoo kana salee mana maadaamitti darbe hin baratti waan wahii takka. Sigale, hoggaana mallee ta'u yoo gajjattee dalagate. Niin kan salaawu jetteem jirti ijoollee basirratti dhiifama naa godhaa ijoolleen teenyaa argee ijoolleen arsii ilmaan oromoo hundi keessa dhiifama naa godhaa. Yoo kana salte isiinuu asuu hin fedhini yoo namni bira dhaabbatee aizosh joo namni san yoo bira jiraanne gajjattee hin hojjette hojii isii galee. Garuu amma sooshaal miidiyaa kanarrallee tahuu nama dhuunfallee tahuu nama bira dhaabbatu argatte nama gaafa isiin sooshaal miidiyaa irra dhufte akkana rakkate okay akkana dhufe okay siigalee saniitu nama balleessa. Mulkee waan takka sinjaa dhageeffadhu amma dura miidiyaan tuni gandaan waliin nu buufteeti ummata keenya garteetiin arsiitiin agartee akka waan ijoolleen arsii miiteetti waan as gubbatti isiin nu daleessaa turte ni beekta wallaahi billahi dhageeffadhaa arraan tan agartee waan hin taane walirra sossobuun gaarii miti. Ijoollee arsiitii kana manna galfatanii waan isaan godhan hin dubbadhu akkasumaan asii bee hin dubbadha jettee miyyoo biyyaa isii fidde miyyoo waa takka hin balleessin zannatuudhaaf arra zinaa kana dalaguudhaaf miyyoo sana agartee akka nuti gabbaanee ijoollee arsiitii wal arrabsinu faatii miskiinticha isii achi fideessan akka arrabsinuu fi waa meeqa dalagaa turte miyyoo sanas gubbatti. As gubba waa meeqa dalagdee ijoollee teenya taasisa goomannootti wal arrabsinee maal wal goonee gargaarsas dakki dawwalanii kaanis asii waan danda'amu gargaaree miyyoo sana chifuutee kunoo bayaan faadha kan chibaase bayaaniif maafusaadha jechuudha. Okay, namni bayaanii fi maafuzaan achi fuudhanii sababa gandummaatiin eeshi yoo gandummaadhaan kan miidhan taate jennee achi fuudhanii dalagaa seenuu dadhabde sanagaa deemuu didde dalagaa gartee meeqatti fidanii dalagaa takka seenuu didde ammas lammaffaa achi maafuzaa fi bayaan biraa deemtee ammas ijoollee teenya sekkoo fi mandoo bira dheeyite maal godhe ammas as deebiteeti asarrabsaa turte ni yaadattan hundi keessan ni beeytanii ammas ijoollee teenya sekkoo bira dheeyite maal godhe ijoollee tana hargee tana arrabsaa turte ni beeytan viidiyoo isii guutuu takka takkaan qaban gadiinis ni yaasan takka takkaan. Arrabsaa turte waa meeqa dalagaa turte miyyoon baddeetii namni tokko fayyaa jahan qabu dubartii isiin keenya qaamaan hamma nageessi guddina yoo taate humna yoo taate nama arba qabee lafa kuffisee gangalchuu danda'u isiin dubartiin isiin keenya iyyuu meeqaan tamtu gajjee carraaqatee dalagatee nama ta'ee jiraachuu jira hay sadaqaa barte miyyoon asumarratti as deemteetuma zinaan ga barbaadde dalaydee as deebitee sadaqaan habuusaa zinaan irraa baasa. Eenyu abbaa isiitti zinaan irraa buusa. San ta'uu hin qabu caalaa dhugaa san ta'uu hin qabu garuu immoo aannan dhaamsa takkichaan asirraa dhaamuu barbaadu isii fi jechuu yaa rikardi godhamuun isaa waan hin oolamne hin kana salamtii haati isii aayidii hojjettee fi hin kana sala jettee jirti yoo kana saltee eenyu maqaan isii lubbuyyee
akka deemtee mana maadaamillee taatu gajjattee hojjettu because namni social media kanarra dhufee na gargaaraa jee okay jaamee takkaa lama sadii ol kaisii already wanta dabaree jira huduuda dabaree jira okay na garuu yoo ammaan tana hanga isiin bahara afaan jirtu kanarratti